diinni Boorana Gujii jechuu barbaada isin immoo Oromoo jechuu akka dandeessan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Tokkummaa ummata keenya eeguun maqaa garaa garaatti ba'ee bakka 20tti qoodamaa jiru kana dhaabuun hundaa ol kan eegamu ummata kanarraayi. Ummata kana aadaa kana ka tursiise, eenyummaa keenya ka tursiise, amma immoo haala diinaa hubatee maqaa qabna, gosa qabna, godina qabna, inni hin dagatamu. Gujummaan hin dagatamu, Booran hin dagatamu, Baalee hin dagatamu, garuu abbaa qaba abbaan Oromoodha. Kun akka hin dagatamneef amaanaa jechaa ummata Booranaa, ummata Gujii, ummata Baalee, ummata Arsii, ummata eenyummaan keenya, qacceen keenya itti hiikamu kun sadarkaa kanatti gammadee tokkummaadhaan dhaabbachuu danda'uusaaf gammachuu guddaan dhaga'ama. Baga gammaddan itti fufaa jechuu barbaada.